Ashama akkam jirtu buleewwan kun nageenya gooftaa isin haa eegu lafa jirtanitti fayyaa nagaa keessanii ani jira buleetiin keessanii galata waaqayyoo baga jiraattanii isinis anis nagaa kooti akkuma beekamoo ta'e warreen mana keenyaaf haadhisii taatanii sabskraayibii godhaa warreen turtan immoo laayikii nutuqaa viidiyoo keenyatti daawwadha isiniin jenna baga jiraattan lafa jirtanitti baga waaqayyo isin gargaaree dhageessanii ayyaanni ayyaana gaarii isin haa ta'u bakkuma jirtanitti ayyaanni masqalaa kuni warreen ayyaaneffattanis warreen uffata aadaa bagadaa maal uffattanii qophii qabdanis warreen ala hojjetaa jirtan isiniin mijatus warreen mana madaamii keessa jirtan isiniin mijachuufis guyyaan hunda keenyaaf tokkuma waan ta'eef baga jiraattan isiniin jedha akkan isiniin jechaa ganama way isinitti beedeebee yaadattanii yaadadha way tilmaama eessannaqa har'aa eessannaqa jedhee shaashii akka muhammatti gadhee hin deemne ani viidiyoo isinii waraabne eessannaqa'anii eessannaqa har'a tilmaama isiniin jechaan oole amma tilmaamtaniittu argitaniittu re'amoo isinitti agarsiisa tilmaama wanta dhiire dhugaamoo baga tilmaamtaniittu isa tilmaamtanii amma isinitti agarsiisa waan haaraa arguudhaaf goggaa ammanitti soorsaan nagaa isin gaafatu soorsaatti isin dabarsa taa'ee jira hoo nagaa keessanii isin akkam jirtu fayyaadha naguma fayyaa keessanii isin jirtu naguma akkam isin fayyaadha isin naguma maatii keenya warri taatan baga geessan ayyaana masqalaa isiniin jechaa isin naguma fayyaadha ijoolleen nagaadha qe'een nagaadha ijoolleen maatiin waa horattan hunduu nagaadha warri biyya keessa biyya alaa jirtan isin naguma baga ibsaa masqalan baga geessan isiniin jenna baga keenyee walumaanii isin jaallanna warri maatii keenya taatan immoo laayikii santuquu hin dagatina ishiidha kan nu guddisu sabskraayibii sanas immoo nuti addisii warri taatan godhaa isiniin jenna jechuun egaa kanaafan immoo abbaa herreegan ta'e jira egaa isin jaallanna isin kabajna maalitti agarsiisuuf jedha baay'ee isin jaallanna lafaa barreessaa kaa egaa waan baay'ee nama goggaasisu waan nama hawwisiisu barbu jira waan haadhoo oye amma nagarsiisiin kaa hin ta'uu amma kanatti hin beekaniif nagarsiisiinis isin jaallanna isin kabajna egaa hawaasirratti xiqqeessa fudhattirati nu laala nu daawwadha isin jenna egaa isin nu argattanis ajajamuu hin dandeenya ajajamuu hin dandeenya gara birraa nagaa birraa ayyaana biyya birraatti guddattan itti kabajamtan isiniif haa ta'u nuufis haa ta'u isiniin jenna isaanitti isin dabarsa Menjekin kaya din nabate. Oyin kabra sira basa ish. Kanaafuu qophoftaniittu ilaaltu qophoftaniittu kamiin agarsiisa reejoo dur xinnaa murraa kaanu xinnaa irraan kaa ija qabaddaa dafaa dafaati agartanii ija qabaddaa kuni egaa sarpiraayiziin keenya akkuma jammaretti jira jechuudha xixiqqoo irra kaane isinitti agarsiifna waaw guddaadha naxalaan kun soso baay'ee guddaa miti annoo ana hunda caalee miila korra gaaru gaada faarana hodhisifame miti naxalaa kana ilaalaa hin hodhisiifnee soma binne maal ganaa jarree hodhisiisuu irra jenneeti binnee kaanee dhugaa dubbachuudhaaf annee hodhisiifne bira 50 waan sobamne jechuudha soosaan hin jira sobuu hin danda'amu akkanis hin jenna naxalaa kanallee binneetu jirra kennaa tokkoffaa kee kana ilaalaa jenna kun kan nama tokkooti kennaa kan nama tokkoofi bitamedha kun jechuudha sumarra wataa haalaalan rakkoo qabu naxalaan margitaniittu kunillee hin jira xixiqqaarraa kaanee maali kana nutti agarsiisuudhaaf ija qabaddaa dafaa barreessaa nuun jette jechuu dandeessu isaan tuffatina waan baay'eetu jira duubarraa waan baay'ee jira uffati kunillee uffata daa'ima waggaa 3 walakkaatiif bitame jechuudha. 3 walakkaadha. Waggaa 3 fi 5 bitame jechuudha uffanni kun. Amma waggaa 4 uffatamuu hin danda'ama dheeraa bal'aadha nuun jiranii binne agartanii bareedu bareedi baay'ee kanadha. Ittuma fufee jira waan inni asirra kaa'eef immoo rakkoon qabu laalaa deeni ammallee uffati kuni daa'ima waggaa 15 bitamee jiru. Okay.
jaakeettii saammoo waan sin garramuyyuu jaakeettii isaa kootiidha jala kootii gartanii kootii jaakeettiif surreedha maamu jaakettiidha jechuudha wal fakkaataa anatuma tokko iddoo tokko binne birri isaa sinitti mama abshiru sinitti himna kan daa'ima ji'a lama yookiin ji'a sadii agartanii intala ta'ee gurbaa ta'ee hin beekne daa'ima ji'a sadiitiif bitame jechuudha hin bitaa jennaani laala hin bareeddi lallaaftis sisii wayii birraa kanaaf immoo hin taate dhugaa bareeddu kan daa'ima ji'a sadiitiif bitame jechuudha kun isaan kun sadan laxalaa malee isaan sun iddoo tokko bitame ammallee harka rukutaa amma immoo waan guddaa tafee waan guddaa amma iyyuu namaan baay'ee tafee jira harka rukutaa haa banamu kun hin dursu qalmallee waan naa tafe ayyi kanarraa ka'amayyuu ture abbaan manaa maalidha soorsa mataadha miti waan naa tafe qaamaaliin godha abbaa manaarra ka'ama ture abbaa manaarra isa ka'amuni daa'imarraa miti adaadaarraa jammare yookaan intalarraa jammare haraka yaa'ata ofiin qixxeessi abboo kan uummanni guddata ati ofiin qixxeessi meeqa ilaali mee dhugaa itti agarsiisi sababiin isaan lama mitiidha kun kana wajjin sadiidha ushii kana baay'ee sababii lama naan jette habiibtii tiyyaa askuu lafa maal hojjaa koon ta'e maqaa isaatiin jaarsi kana keessa seenee intalli isa heerumdaan qateeni lammata kanatti buuftee laata isa heerumtees buufteetti laata askuu maqaan kee akka askuu ta'e nan beekaa laata xiyyaa laa argite baabbaadhaa kana binne sababii lama kan qabu hin jenne adela kun wal laali gaabiin kanadha gaabiin abbaa keetii bitame kanadha jechuudha har'aa gooftaa yoo jedhe gaabarummaa maali kaamera fachiisite kana taan gaabiin abbaa bitame galtee beekaan sirra naqe waa tafe mallee kan babbaa bitamee bishaan kolaan hin lallabe ammallee waa tafe ammallee waa tafe mallee gaabiin abbaa bitamee qabsiin mammaan bitame seetanii saree immoo waan fuuduree argaan jiru jira waa tafe abee mammaadha qabsiin bitamu seetanii abbaa gaabiin bitame maal jechuudha as kun natti harkaa malee fadhee laala dhugaa dubbachuuf እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አልመጣችም እንዴ? እንትና ማናት? ያኔ ነው። እሺ እንዴት ነሽ? ቆንጆ አሪፍ ነው። ያምራል በጣም በይ የሆነ ሲጥበብ ሁሉ እውነት ቆንጆ ነው። በጣም ምርጥ ነው። ተለከስ ጫማ ምናምን እንትን ማን አልመጣችም? ማናት? ሉሲ ኧረ ደስታ መጣች መጣና እዚህ ነበረች እኮ አሁን ስንመጣ ዝናቡ አባረረ ማማ አንቺ ደግሞ ሴጣን ይፈኒ ባባ ቢቻራ ታየ ሴጣን ባማ ራዚ ይፈኒ ማለት ነው አባ ይተገርሲዛ ወጃ ቦዶልተ ኦኪ ሰከስመት ላላሜ ኩኖ ከመት ላላ ኔ ፈታ ከነ ላካ ፈታ ከነ ባየን ጃለደ አስቲ እንዴ በረነ ቪዲዮ ለታርጊደስ ጥኖ ድምስምስ ሄደ maranneef xiqqoo kirrii isaan nutti tolu didee kanatti adii ta'e bareedduu taate kanatti kana filannee lafa kunoo laaluu dandeessa. Kunoo lubbu laaluu dandeessa. Mamaadha immoo kana binnee abbaabaadha wanti binnee safaara ilaala morma isaas immoo isa akka warra morma mul'isee deemuu hin barbaanne morma isaallee isa ol siqaa akkanaa binnee fi jechuudhaas tulaan kun argite ilaaluu dandeessa harka isaas kunoo baay'ee mirtiidha ziiphiidhallee harki isaa. Kuno birri isaa amma tokko sinitti himna soorsan qabatee jira waan ta'eedhaaf kun immoo maal qaba jechuu dandeessu kophaa isaa miti kan bitame asitti hin bareedadhee abdii guddaan qaba akkati jaallatte baay'ee mirtiidha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee uffatatoota hedduu kee amarannee binnee yabbuudhas mudhii isaas ilaaluu dandeessutti galaa akka barbaadanitti kuno laaskitiidha naannee jechuudha mudhii isaa amma kan amma soorsanaan bittu taanaan dhugaa wallaallaa. Ani baay'een jaalladhe uffata kana qaatan jaalladhe bataam itti bareeddi. Akkuma dhaqee jigoo irra bu'ee bareede. Kana siniin jedhaa kun immoo maal qaba laxalaa qaba. Kophaa isaa miti laxalaa qaba birrii isaa sinitti himna. Laxalaa qaba xibabii isaa hunda isaa sinitti agarsiisuuf malee. Laxalaallee qaba.
shaashillee qaba. Shaashillee hin binnee kennaa nuu kennan qoosaa jechuudha. Shaashii isaallee naxalaa kanallee hin hodhisiifne jechuudha. Achumatti maaliif dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana waan ta'eef qoccaa jechuusaa qasadanii qoccaatu addaan diigamee ittiin geessinu maal nuun jedhunee nannee kanallee hodhisiifne birrii 50 ta'e ijoo birrii 2 hodhoonnaa kan biyya keenyatti birrii 3 fa'i. Asitti ilaala naxalaa akkan kana dura uffadhe caala immoo kun baay'ee guddaadha dhugaa waaqayyooti. Isu namni duuba kositti agarsiisu jiraate dhugaa siin jedha kottee dafaa bira nagee hudduu duubaan jechuudha kan fuulduraan kan akkana godhanii akkanatti uffachuu hin danda'u baay'ee guddaadha. Isaantu beeka gaas akka uffatan maamaa kan beeka maqaa isaatii naxalaan isaa bichaan tara qolaa dhugaa waaqayyoo lama walitti jechuun hin hodhisiifne jechuudha ilaalaa manni guddatu. Wala darbamaan godha akkasitti agarsiisa. Kunaas tula dalicha la kana innaa galtee ija keenya argitu wantooti gammadanii abdii guddaa qaba. Mirti dandira baay'ee guddaadha siin jedha asitti laxalaanii maamaa kee dhaabiin kana wajjin binnee la kun amma kana gaa kanadha. Kennaa nuu kennan iddoo binnee immoo shaashii uffaticha wajjin kan hidhatamu nuun jedhaniiti hin binne kana kursitootaan maamaa keetii kenname jechuudha. Mataatti hidhatu kana ishee wanta inni xiqqoo wayii jiraate immoo akkana godhe. Yoo kanaachi immoo mataatti hidhatu jechuudha maamaan kee. Kanaafiyyuu kennaadha kun nuti hin binne bakkuma kana binnee nuu kennan. Ammallee waa ta'e maazarii keetii waan bitame kan biraa ta'e ammallee eegaa ammoo eegaa wayii jira eegaa hin goggaatanis nu maalan godha kaa goggaa'ame maal ta'anii ijoolleen kun haa banamuu hin golfitaa'e. Golfaniga haa banamu amma immoo birrii mammaa keetii binnee birrii bitaatte bitiira lubbu kunoo birrii mammaa keetii bitamee kanadha agartee birrii nati bitaa jettee binne suni kana habiibti giraama 8 walakkaa binne okkee hin jiru jettuuni dhufee feeramu suuqii dhufanii baaru ishiin sun seentee baaru yaadne maa'u maali booyoom waan siin jedhe soosaliis waan nama kunoo birrii giraama 8 walakkaa binne kan kootti qixxeessinee ilaallan tokkuma ta'e giraama 8 walakkaa binne as tuulaan argite maqaa immoo maqaa abbaa keetiin binna jenneeti hin dhabne qubee maqaa abbaa keetii dhabnaani qubeedhuma maqaa keetii tiyya akka as kuutaate nan beeka manatti qubee kaa maqaa keetiin hin bitee jechuudha laa argite qubee kaa maqaa keetiin binne as jechuun kaanii galau dire maqaa keetiin binne guddinni isaa immoo kanaa wajjin qixuma ta'e ilaalchifnee irra giraama 8 fi walakkaa giraamni tokko birrii 300 fi birrii 30 birriin jechuudha laala isin biratti immoo amma ta'e isintu beeka birrii alaa dhufeedha nuun jireenya noormaaliidha nuun jiranii dhugaa arbachuu iddoo baay'ee dhannee maraxaa oolle kunis obsaan as jira anigaa dhugaa yennaan dhugaadha waan ta'eef hin sobamu giraama tokko birrii 300 fi 30 giraamni takkitti ishee kana baay'isuun isin hin dhibu kanarraa isinii ga'a jechuudha kanarraa isinii ga'a kanaafiyyuu akkuma jirutti gaawwanni jiru isinitti himama kunu kun gaafa qalliitti ittiin kennamu boora harki rukutamee lafti jedhee ilaa kunis hin jira waan ittiin ashagamu argitanii qoosaan hin jiru amma birrii isaarraa naaf akka goofta dafi waraqata kee gabbaasi dafi ila kuni kennaadha kee hin jiru birrii kee tokkee birrii kee hin jiru kan qamisii otoo hin jedhu kan laxalaa caalu laxalaan ammoo dhugaa waaqa bakkatti dachaa fayyistiin allaala gudii daqiiqaan itti neelaa dheerata kan turan deebi'ata hin beekamu addaan kutuu kan hin kutu lakki laala itti yaayya akkanatti illee uffata guddinni isaa laala dhugaa siin jedha laala maqaa isaati akkatti illee uffatama dachaatti illee jechuudha baay'ee kanarraa naa ka'e kanuma siibisarraa naa ka'e. Walumaa galatti sanaan dabalate egaa kanaan deemna nuyi waan hojjennu waan nama mul'atu asitti. Kun qabu mul'achuu waddas. Kanaan deemna ishii kana gaafi wanni nama yoo namatti darbes yoo namatti hafes gaarii hin ta'u kanaaf ishii kanaan deemna inni kun walumaa gala isaatti kan kun kennaadha kan keenya talaa dabalate
birrii 8,000 fi birrii 300 bitan kun jecha. Kun dhalaa kana wajjin jechuudha. Hunduma kana dabalate birrii 8,000 fi warri herreeggachuu barbaadan 8,000 fi 100. Kun 8 fi 100 jechuudha kun jalaa bahe. Jalaa bahe. Sirriitti qalbeeffadhaa ishii. Gaariidha isiniis. Gaabii abbaa abbaa. Gaabiin jira gaabii kanas tanyoonni guutaniiru. Waan hin taane gaa'is isii Waan hin taane immoo bituurra waan boru namni ittiin nama maqaa ittiin nama hin dhofne barbaannanu. Kanarraa kaanee. Kanaafuu inni kun mircaadha aandanyaadha. Tarii gaafa bira ga'e abbaanis waaqnis kan nama jaallatu. Waan gaarii abbaa jaallatu. Guuteedha birrii 4,000 jira. Gadaan asaas jira. Kun birrii 5,000 jira. Gaabii kun jechuudha. Baay'ee ulfaata. Gaabichi baay'ee guddaadha. Booda shamna waan ta'eef haa ta'u. Walumaa jedhee adda tokko bitan. Isaan kanallee mana tokko binne isaan sana mana tokko binne waan ta'eedha. Isaan kun walumaa galatti darboonni kun walii galatti isaan sadassaanitu birrii 2,500. Isaan kun sadeen jechuudha. Sadassaanii jecha 2,500. 2,500. 2,500 jechuudha uffanni sadii. Uffata nama waggaa 15 fi kan ji'a 2 fi kan waggaa 3 walakkaa. Kana dada shi tumo mo boleh tes tu tio dada ko boleh tu ko dengan gente kana ada bakan dah. Itu ah. Itu biasa lah. Engkas yes. Yes fil. Engkas. Kana mo la tala kana kenna boleh tu ko dengan gente dada ko dengan gente kana ada bakan dasar dia ko. Dia kana bicara no. Walumaa galatti inni Hoda. dhalaan kun hodhaa wajjiniin dabalatee birrii 1,200. Ma de balam hoda bersih sama jechuudha. Kam mantap berita. Udah ini dia berita kayak berita. Inni kun birrii asaabuusin dandeettii birrii 2,800 birrii 50. Gram tokko birrii 300 soddoman reenguu dandeessisanii birrii 2,000 800 birrii 50. birrii 50. Walumaa galatti kennaan kun birrii beekamtame birrii galatti akka qabattee gabaabsii fi xixinneersi. Walumaa galatti birrii 19,000 fi 800. 800 fi Muluusaa jechuudha. 50. Walumaa galatti sana biraa san malee bakka amma kanaan bitame. Kaan immoo kanaaf jira. Inni Eeguu dandeenya. waan birrii Walumaa galatti ni amma bitame waan birrii 700 qofatame ifaa ta'u. kana fakkaata. Ayyaanuu ta'a isin jaallanna isin kabajna. Yeroo biraatiifis soon gargattan nu kan barbaannu nu egaa maafiin lafa kaanee beenna. Keessatti immoo eecha ga'uuf akka deemnu beenna. Malee namni qamishii gaabii takkitti tana 15,000 uffata ammayyaa kana 20,000 beeksifatu. Dhugaa mucayyoo birrii baay'ee ergitee Warra jirti. isin barbaannu isin jaallanna isin kabajna yoo nu Iddoo ergattan. kana ilaalaa namni baay'een ilaalaa abbuu fi humnaa faa dabalu birrii takkatti shilingii naa herreega dhugaa waaqa maal taatanii boochi. Booyin ilis. Dhugaa shilingii naa herreega laalanii fi hundi jiru kaa. Inni fataraadha. Kanaaf kana fakkaata isin jaallanna isin kabajna isinitti hin dheeressinu oduun barbaannu. Borummoo karaa gaarii gaafa geenyu immoo cittoo argina. Naa kennaa kenna miti tola garraa ganatti sitoota innaa shan nu waraabna. Na waraabata. Maaliif beektaa? Warreen meeshaa mana rifeensaa galanii baratanii hojjechuu barbaadan hin jiru waan ta'eef maal takka barbaachisu meeshaa kana keessatti agarsiisa. Ati sitoota keessa gatta isaanitti nan agarsiisa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti. Walitti deebinutti fayyaa nuu ta'a. Ciao.